garuu waan ati taatu hangam takka akka miira keessa galuu dandeettu silaala jedhee mishee sanuu si fuudhaa malee ani wasakaa akka keessanii kana. Meenati ho'i bulloonati ho'i ciisa cinaacha waloo isanii waanuma dhoollee bultiini manoollee maali cubbuun ka wal soolfatanii tigaaroo beelaan gannoo dheechisanii gada basaasaa baaleen bobbaafatanii maaluma laata maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koosiin nama gaafatanii soofu marbuunaa baara wallaa dadalaa soofu marbuunaa baara wallaa dadalaa obsana dhoorgee booya garaan jaalalaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirra jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa isin akka kabajne jecha egaaraan tana abdiillee mirqaanaa jira minaa akkanaan hin jenne jechuun qabbanni tokkollee hamaadha akka malitti jiraane beektanii ani mana hin qabu namni mana hin qabne immootu akka fedhe ta'a kana ilaalama jedhee yaadu. Haraan tana wanti hin dhufeef kiyyaatu yaana tokko ofirraa dadhabanii haadha amma leena dhaadatu barbaada akkuma kaleessa waan magaalaan hin beeknees sinii galee haadha dhatu rakkoon qabu Mubaarak illee nama gaarii natti fakkaatee amanee osoo rabbiin immoo na beeksee irra fayyadanii achiin deemuu baadhee inni natti jijjiirame jechuu ganzabaa jedhee viidiyoo argee jira. Bataamiti namatti ulfaata wanti akkasii illee bareedaa miti haa ta'u deebii immootu kiyyammaan immootu edaa ganzaba maal qabaa miti ganzaba maal itti kennaa miti maal jedheen sila ganzaba ani hin qabu laa ofiisaatii haasee viidiyoo irratti ganzaba ani hin qabu isuma qabatuuf jedhee waan akkanaa godhe jedhee siirii wayii baasee itti godhe siirii manatti godhan san ta'uun oolu. Kiyan immoo kabbaadi labeeta yoo firaane mucaan immoo taphata darboojjiin ture maaliyaan saayibummaa jinnii jaanka nasaa biloo nagar illan biraazil wanti akkasii hin jiru kana waan ta'eef atuyyuu si jamar na dhagaye namni nama kaadamuun isaa irraan oolu ixaafaan ta'a sinii galeera kuni ixaafaan ta'a isaa miknaatum maal akka ta'e beekanii namni nama kaadu yeroo makamuu hin kaada gilsa kun waan ifa ta'eedha. Sini gale nakadu barbaade deebi'ee Yusuf isa kaadee qabe bakka kana waan ta'eef wallahi alhamdulillah lubbuun jira namni lubbuun jiru mootu waa hunda argaa irrattaa waa hedduutu jira ni beekanii naani alhamdulillah akkuma argitan jedhe afadhee barandaa wayii taa'eera barandaa kana jarri hin beekanii yaan gasmara jechuun wantoota hin barbaadu maagannan hin barbaadu. Inni biraammoo maal seetani Yusuf ati kanatti dhaadatu dhageeffadhu namni ati itti dhaadataa jirtu kun abdii ta'uu hin dagate batalayyaan yeroo jireenya kee jibbe kanatti jireenya kee si balleessa dhugaa jirtu siin of kabaje raaseen bittaa kibira ariifi haxafaa bakka atiin argines balleessa hedduu kana keessa si galee akkasii minaamin dhiira taatu gootu minaamin dhalaa minaamin booboleessoo na dhageeffadhu akkasii miti dhiirummaan. Dhiirummaan gartee migaafati siiriin taphattu nuti mootu haqinii kennan taphattu tasii galee gaafa dukkanaa yaadattu moo nargine dhageeffadhu Mubaaraki diyaans inni na kaadu galata wayii naa ooleera si galee galanni inni naa oole sun illee haa beekaa akkas ta'uu haa dhugaaf rifatu naa rifatee miceeyoo sanillee nama bira geesse jedheen bira geesse as keessa naa baaseera jaartii ta'e sana jechuun sheeyxaana sana si galee amma immoo ati Mubaarak qabattee abdii qabatuudhaaf itti dhaadatta akkasii wallahi na dhageeffadhu Mubaarakiin si harkaa baasu garuu mootu bakka deemtu hundatti gaaddidduu ta'e hunda shakkaa deebii dhugaa jirtu siima gaaddidduu ta'e shakki gaaddidduu ta'e mushaanaa miti jechuudha si galee ani hanga hafuura keeti sitti dhiyaatee jira dhugaa jirtu siif barbaadu nan arge yeroo kuma na barbaadu yeroo takka si argadha immoo ati kuma na barbaadee na dhabdaan yeroo takka si barbaadee si argadha si galee
biyya beekaa nama beekaa ምናምን eegee akkanumaan ofirraa zabarraqiin maal hin zabarraqiin bakka akka dhiiraa ta'e bakka jechuun ilmi dhiiraa tokko ni mooyama ni mooya. Innaa Yusuf akkanumaan caaluma jettee hin dhaadatin. Sigalee ani saatii itti barbaadeessi argachuu kana waan ta'eef yoo barbaadde ajjeesi, yoo barbaadde fannisi, yoo barbaadde saqqali, yoo barbaadde awwaali, yoo barbaadde allaattii kenni hunda kanneen nan gahi waan na ilaallatu miti. Isintu saahiba, isintu wal ajjeese wal fixa. Ani waan dalagu dalagadde si harkaallee bahe sirii sanii na kuffifte deebi'ee si kuffise ani si jeesu wallaallee miti. Ona san keessa si qabee bara si fannisee foon kee ciccireetiin hin jechuun sareedhaa kennu wallaalle. Ilma namaatii baratuu danda'a bor of argaa jedheeti mana si yaadee micayyoo sanuu asii baase mana si dhabamsiisee isillee yoo barbaade yoo fuudhuu barbaade fuudhuu hin danda'atu. Garuu waan ati taa'u hangam takka akka miira keessa galuu dandeettu si laala jedhee micayyoo sanuu si fuudhaate malee ani wasa kaaka keessanii kanadha maal kana waan ta'eef of kabajii yoo barbaadde ajjeesi yoo barbaadde dhiisi amma booda dhimma takka sirraa hin barbaadu narraa hin haasayini yoo barbaadde immoo akka dhiiraatitti bakka feetetti nu hammadhu galatuunis. Meenati ho'i bulloonati ho'i ciisa cinaacha waloo isanii waanumaan ollee bultiini manollee maali cubbuun ka wal soolfatanii tigaaroo beelaan kan odeechisanii gada basaasaa baaleen bobbaafatanii maaloo malaata maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koosiin nama gaafatanii soofu marbuunaa baara wallaa dadala soofu marbuunaa baara wallaa dadala obsana dhorgee booda